nama waraabu sana yeroo yaaddu keessatti immoo madaamin jirti obsee ta'ali obsee shiili obsee jiibii obsee waddii obsee kuulii obsee njira kanaafi please subscribe share like akkana gootaniif okay har'asi wajjini wal baruu gaafa nufe yeroo jalqabaaf yeroo ta'u baay'ee namatti ulfaata nama sodaachisa miidiyaan jechuudha ta'uyyuu utuma sodaadhu ergaa tokko dabarfadha bara kana keessa social miidiyaan hi nagaa waaqee isiniif haa baay'eetu akkam jirtu obseen jedhama har'asi wajjini wal baruun dhufe oh my god yeroo jalqabaaf waan ta'eef nama sodaachisa nagaa keessanii keessummaa mana namaa deemee natti fakkaate kanaaf ishi har'aa gara YouTube kanaatti kan dhufe ergaa tokko dabarfachuudhaaf kunis please subscribe share like akkana gootaniif okay har'asi wajjini wal baruu gaafa nufe yeroo jalqabaaf yeroo ta'u baay'ee namatti ulfaata nama sodaachisa miidiyaan jechuudha ta'uyyuu utuma sodaadhu ergaa tokko dabarfadha bara kana keessa social miidiyaan baay'ee humna qaba dhaloota irratti hojjechuudhaaf miidhaas faayidaas dhiibbaa geessisuudhaaf humna qaba social miidiyaan jechuudha inni kun beekamaadha hundumti keenya yoo seeraan itti fayyadamne nurratti dhiibbaa geessisa jireenya keenya irratti dhiibbaa geessisa jechuudha yoo karaa badii fayyadamnes badiitu dhiibbaa nurra geessisa gaarummaa fayyadamnes gaarummaatu dhiibbaa nurra geessisa kanaaf bara social miidiyaati anis social miidiyaa kana irratti baay'ee hojjechuuf hawwii nan qaba hawwii qofatu hin taane karoora nan qaba gara fuulduraatti ittiin hojjechuudhaaf jechuudha kanaaf yeroo baay'ee yaadee haalli konaaf hin mijanne ani biyya ormaa keessa jira garuu YouTube irratti hojjechuudhaaf YouTuber ta'uudhaaf baay'ee karoora nan qaba garuu irratti hojjechuudhaaf haala mijataan arganne wantoonni baay'een hir'atu akkuma argitan mana arbaa keessa jira uffata gaarii qabu kaameraa qacca nama godhuun qabu kaameraa maaniin qabu nama qabatu nama waraabu sana yeroo yaaddu keessatti immoo madaamin jirti obsee ta'ali obsee shiili obsee jiibii obsee waddii obsee kuulii obsee njira kanaafi akka hojjedhu hin qabu jedhee waan yaadeef amma yoonaatti jiru malee kaayyoo baay'een hin qaba YouTube kana irratti hojjechuudhaaf jechuudha karoora kootii gara fuulduraattis waaqayyo na gargaara nan hojjedha kanaaf har'asi wajjini wal baruu kana dhufee fi isuma dhugaatti subscribe kanaaf gootana kana jabeessitan akkana gargaartanii fi akkana guddistan hundi keenya yoo akka wal guddisnu ergaa kana dabarfachuun akkasuma warreen viidiyoo kana ilaaltanii jaalala keessanii subscribe na gootan na deeggartanii immoo waa tokko way barreeffama lakkoofsa isaa ta'u kan jabeessu isaa ta'u wanta barbaadanaa barreessaa akkasuma immoo subscribe godheera onaa jettan warra subscribe naaf gootan hunduma keessanii jala deemee subscribe isiniif godha milikkitanaaf kennaan isin jechuu jaalladha asumarraani ani baay'ee nama garraamiidha subscribe warra jedhan bira darbeen beeku hunduma isaanii subscribe godheen darbe otoo lakkaa'amee warreen ani subscribe godhe har'aa naannoo 5,000 ni ta'u yaa 5,000 ni ta'u 5,000 kun otoo har'a dhufanii subscribe kunaa deebisanii guyyaa tokkotti barrare jechuudha garuu kun hin ta'u so har'as jabina keessaniin anillee isaan bira ga'uu hin danda'u darbuu nan danda'a jedhee yaada waan ta'eef please warreen sagalee kana argitan dhaggeeffattan viidiyoo kana argitan hundi keessanii na jajjabeessaa subscribe naaf godhaa YouTube kana irratti hojjechuu kana ni barbaade hammam biyya ormaa keessa jirutti kana dura biyya koo galee hojjedha jedhee yaadee yeroo baay'ee tureera garuu sun gaarii kan taane irratti gaafa naa galu har'a jalqabee jechuudha so hammanas keessa jirutti oolmaa koo isa guyyaadha hamman dandee waraabee isinii kan gadhiisa akkasuma asoosama sagaleedhaan walaloo yoon danda'e immoo diraamaallee asirratti maxxansuun yaala waan nama bashannansiisu waan nama barsiisu karaa afuraanis ta'ee
akkuma walii galaattis ta'e jechuudha. So akkana gargaarsanis ni jedha. Gaafan gara biyya koo galu immoo karoora baay'een qaba asirratti hojjechuudhaa fi uummata koo wajjin kan walitti na fiduu, dhaloota kan gargaaru, kan kaasu isa akkasii hojjechuudhaaf baay'ee karooran qabachuudha. Yoo waaqayyo jedhe yeroo dhiyootti biyya kun hin gala seeraan nan hojjedha irratti jedhee abdiin qaba. Ammaaf garuu kaka'umsa akkanaaf ta'uudhaaf na wajjin jiraachuu keessan akkanaa beeksistaniidhaaf nu wal gargaaran ijoollee Oromoodha akka jettaniidhaaf akka subscribe naaf gootanii isiniin jedha. Kana yoon jedhe nagaa anatti fakkaate baay'ee yeroo jalqabaadhaaf baay'ee nama sodaachisa dhugaa dubbachuudhaaf garuu yaa nin jabaadha ittiin bara jedhee yaada. Jajabina na barbaachisa naa kadhadhaa du'aa naaf godhaa akka jajabina argadhuudhaaf kanan isiniin jedha. Akkasuma mirgaa dabarfachuu barbaadu obboloonni koo karaa adda addaa jiraatan barri kun barri sooshaal miidiyaa jalqaba kan kaasee dhiibbaa geessisuuf humna qaba waan gaariis waan namaas jechuudha. Yoo irratti hojjettanii isin fayyada baay'een keessan hamma waan dantaan hojjechaa ooltan itoo kana hojjettanii isiniif gaariidha. Obboloonni koo shamarraniillee warri dhiiraallee isiniin jedha wal jabeessaa ammoo wal gargaaraa wal tumsaa ammoo isiniin jedha. Har'aaf ergaa koo kanan dabarfadha. Kanaafuu ergaan kun guddaane ana mucaa keessan kanaa ana xiqqishuu keessan kanaa xiqqoo fuulli koo xiqqoo dhabne amma kana guddattee xiqqoo jetta akkanaan hin jenne baay'ee xiqqoodhaan. So na jabeessaa na gargaaraa na kaasaa iddoon jiru kana na kaasaa iddoon taa'ee jiru kana ol na kaasaa gaaratti ol na baasaa isiniin jedha. Waan na gargaartaniif immoo dhugaadha baay'ee galatooma. Akka na gargaartan waan hin beekuuf amantiidhaan dubbadha. Akkarraa kana wal baruuf qoosamaan itti malee gara fuulduraatti waa baay'ee hojjedha waan ta'eedhaa fi na jabeessaan isiniin jedha. Galatooma please subscribe please subscribe na godhaa. Akka na gootan hin barbaadan na biran darbiina warra biyya keenya irra kadhatan maal jabseetiin na yaadachiistan hadaraa maaramii hadaraa Mikaayilii hadaraa Galbeelii sila Gabreel sila Mikaayil anis maal jechuun barbaade sila subscribe hadaraa subscribe na godhaa eeyyee nan barbaada na godhaa subscribe na godhaa nan barbaada. Akkuma na goota nan barbaade waa biraa miti subscribe na godhaan isiniin jedha waan na gootaniif galatooma.